Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Sadaasa 21 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo. Kun sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessisna. Tiyaansuunis qophii addaa keessatti ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'e Jaal Aliiroo Jorgoon isiniif dhiyaata. Akkasumas seenaa Abshee Garbaa kutaa 6ffaa Jaallee Urjii Sabaan isiniif dhiyeessina. Wallee warraaqsaas ni qabna. Qophiilee keenya faana turtii gaarii keessummeessuun kan isin waliin turu anis Biiftuu Galmooti. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Hangafoota oduu. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti fincilli diddaa garbummaa akka haaraatti eegalame. Dameen tika wayyaanee lammiilee Eertiraa basaasaaf leenjisaa jiraachuun ishee saaxilame. Wayyaaneen Oromoof Sumaalee walitti buusuu itti fufuun ishee mirkanaa'e. Muktaar Kadir Jimmaatti salphachuun isaa dhaga'ame. Gamtaan shamarran Oromoo fincila diddaa garbummaa irraa qooda fudhachaa jiru. Babal'ina oduuf Jaal Tokkicha Murteessaa. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti fincilli diddaa garbummaa akka haaraatti eegalame. Guyyaa kaleessaa Sadaasa 20 gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa amma gaaffiin abbaa biyyummaa keenya nuuf deebuutti nyaata hin nyaannu jechuun nyaata nyaachuu lagachuun fincila diddaa garbummaa itti fufuun isaanii beekame. Barattoonni kun gaaffiin hiriyoota keenyaa obboleessaa fi obboleettii keenyaa deebi'uu qaba yookaan akkuma obboleeyyan keenyaa ajjeesaa nuuf fixa yookaan gaaffii isaan gaafataniif deebii nuuf kennaa malee galfata isaanii nyaannee nutis teenya hin barannu. Gaaffiin isaanii gaaffii keenyadha. Gaaffiin keenya gaaffii uummata keenyaati jechuun nyaata dhiisanii dhaadannoo garaagaraa dhageessaa jiru. Dameen tikaa wayyaanee lammiilee Eertiraa kanneen sababa garaagaraan mookfamanii biyyaa bahanii daangaa Tigraay keessa baqattummaan jiraatan leenjisuun basaasummaaf bakka garaagaraatti ergaa jira. Leenjii lammiilee Eertiraa basaasummaa barsiisanii bobbaasuu kun damee tikaa wayyaanee keessatti ejjennoo jabaan qabamee karooraan kan itti fufuuf jiru yoo ta'u, kan ammaan tana marsaa tokkoffaa akka ta'e beekameera. Basaastota lammiilee Eertiraa leenjifaman kana cinaan tokko gara Eertiraatti kan deebi'e yoo ta'u, kanneen kaan ammoo gara baha biyyattii Harargee fi Somaaliyaa, dhiha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa akkasumas magaala Finfinnee keessatti ramadamanii akka bobbaafaman saaxilameera. Wayyaaneen xiyyeeffannaa hawaasa bal'aa isheerra jiru kallattii biraa qabsiisuuf yookaan daayivarti gochuuf jecha saba Oromoo fi Somaalee baha Oromiyaa, Harargee fi Boorana jiraatan walitti buusuu wal waraansisuu akka haaraatti jalqabdee gochaa ishee isa harka jedhetti deebiteetti. Wayyaaneen erga taayitaa irratti baatee qabee tooftaa saboota garaagaraa walitti buusuun namoonni ishee ilaaluu dhiisanii gama san akka ilaalan gochuun kan fayyadamaa turte ta'uun ni beekama. Pirezidaantii Oromiyaa kan ofiin jedhu ergamtichi Tigree wayyaanee Muktaar Kadir godina Jimmaa magaala Jimmaa Abbaa Jifaaritti sababa daandii fi mana yaalaa eebbisuu jedhuun erga uummata walitti qabee booda waa'ee filmaata 2015 hololuu jalqabnaan uummanni magaalichaa itti cookuun qaanessuun isaanii mirkanaa'eera. Amma duras bifuma wal fakkaatuun barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa wayita tarsiimoo leenjii siyaasaa barattootaaf leenjii kennanitti Muktaar Kadir pilaazmaan barattootaaf haasawaa gochuuf wayita yaalutti itti cookanii addaan kutuun isa qaanessuun isaanii ni yaadatama. Muktaar Kadir gama hundaanuu Oromoo bakka bu'uuf ga'umsa saamilees kan hin qabne ta'uun ifa galaadha. Muktaar beekumsa isaa sabiyyi irra hin jirre kanaan biyya hayyootaa fi beektota gurguddoo qabdu kana qajeelchuun sabichaaf arrabsoo guddaa akka ta'e taajjabdoonni ni dubbatu. Dhumarratti gamtaan shamarran Oromoo godinoota Oromiyaa garaagaraatti argamu fincila diddaa garbummaa irraa qooda fudhachaa jira. Godina addaa magaalaa Laga Xaafoo, Sulultaa fi Sabbataatti akkuma barattoota yuunivarsiitii dhaadannoo garaagaraa maxxansuu fi rabsuu irratti argamu. Dubartoonni Oromoo seenaa keessattis ta'e har'a qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf godhamuuf wareega qaqqaalii qooda gama isaanii gumaata gurguddaa gumaataa turuun isaanii hin haalamu. Kanas qeerroon hunda daran ni dinqisiifata. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Afaan Oromoo garba guddaadha. Haroo xiqqootiin liqinfamuun qabu. Ibsa qeerroo bilisummaarraa bahe. Akka namaatti dhalatee akka namaatti akka jiraatu yoo barbaachise ilma namaaf afaan dubbatee ittiin walii galuu fi
odeeffannoon nyaataa fi dhugaatii daran isa barbaachisa. Ilmi namaa akka bineensa kaanii nyaataa fi dhugaatii argatee qilleensa afurfatee gammadee kan lubbuun jiraatu otoo hin taane kabajaan namummaa isaa eegamee akka namaatti yoo jiraate qofa nama jedhama. Kabajaan namummaa isaa eegamee akka namaatti akka jiraatu ammoo dura kan isa barbaachisu garaasaa gammachiisuu yookaan nyaataa fi dhugaatii otoo hin taane odeeffannoo garagaraa argatee sammuu isaa guuttatee gammachiisuudha. Yaadaaf beekumsa isaas namoota biraaf qooduutiin hir'uu warra kaanii guutuun namni odeeffannoo kennuu fi fudhachuun wal deeggaree nama ta'a. Tokkummaan hawaasa tokkoos guddinaa fi jijjiiramni dhugaa hawaasa tokkoos kan dhufu gaafasidha. Hawaasa tokko qaroomsuuf yoo barbaachise dura kan isaaf kennamuu qabu afaan mataa isaa afaan isaaf galuun odeeffata garagaraa kennuufiidha. Hawaasni afaan mataa isaatiin odeeffata argate jennaan daabboo ofiif barbaaddata, nama irraa hin barbaadu. Yeroo hundumaa formulaan ittiin hawaasa tokko geeddaruu qabnu kan tahuu qabu information comes first yookaan odeeffataaf dursa kennuun tahuu qaba. Fagoo otoo hin deemin EPRDF akkuma bara 1991 dargiin kufee taayitaa irratti ol bahetti Mallas Zeenaawii uummata Tigraay isa yeroo sanatti daabboo beela'ee ture daandii fi ibsaa hin qabneef dursee ibsaa daandiis ta'e daabboo hin kennineef. Uummata Tigraayiif kan dura dhaabbate raadiyoo akka BBC'tti sa'aa 24 hojjetu ture. Kunis hawaasa isaanii dammaqfachuuf hojii duraa ta'uu hubachuutiin kan raawwatan ittis milkaa'an ta'uu hubanna. Haa ta'u malee yeroo sanatti naannoon Tigraay qabeenyaan akkamitti Oromiyaa caaltee dura miidiyaa mataa ishee banachuu dandeesse qabeenya uumamaanis ta'e humna namaan Oromiyaatu caala gaaffii jedhuuf Mallas Zeenaawii yeroo deebisu kun baajeta federaala irraa argameen otoo hin taane baajeta TPLF qofaanidha deebii jedhu kennuusaa ni yaadanna. Haa ta'uyyuu malee kan nama dinqu TPLF uummata Tigraayiif Oromiyaarraa saamee miidiyaa banuusaa miti. Garuu yeroo sana keessatti afaan Oromootiin ammoo miidiyaan kamuu akka hin banamne ugguruu isaa qofa otoo hin taane adamsee barbadeessuusaati. Yeroo sana keessatti gaazexaaleen dhuunfaa, barruuleen, tiyaatiriin, fiilmiin, kitaabban hedduutu burquu jalqabe. Haa ta'uyyuu malee hunda isaanii duula jabaa irratti banuun dhaamse. Hamma har'aattuu miidiyaan dhuunfaa afaan Oromoon hojjetu biyyattii keessatti dhabamee hojjechuu yookaan socho'uu hin dandeenye. Haala kanaan kunoo waggoota 23f yaanni hawaasa guddaa Oromoo afaan Oromoon adeemsifamu awwaalamee hafe. Kaan haa turuu OPDO'n yeroo sanatti baruma uummanni Tigraay miidiyaa mataa isaa banatu Oromiyaanis banachuuf akka jirtu yeroos pirezidantii Oromiyaa kan ofiin jedhu Kumaa Dammaqsaa otoo hin hafne Aqaaqii irratti gamoon dhimma kanaaf ta'u miliyoona 40 ijaaramaa akka jiru uummataaf irbuu galaa ture. Haa ta'uyyuu malee waggoota muraasa booda maallaqichi malaammaltummaan nyaadhamee akka dhume dhagahame. Maallaqichas yeroos hoggantoonni OPDO addaan qooddatanii akka fixan kan godhan dhoksaatiin otoo isaan hin beekin damee tikaa TPLF ta'uunsaa immoo hangam takka TPLF afaan Oromootiin odeeffannoon diriiruu akka hin barbaanne namaa ibsa. Haala kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa irratti miidiyaa banachuuf waggoota 17 itti lakkoofsisuu danda'eera. Kunis hangam takka dhaabbata duutuu ta'uu isaa kan namaa ibsan keessaa tokkodha. Sababiinsaa dhaabbata mootummaa biyya bulchu haa turuutii falmitoonni gaara jiranillee miidiyaa mataa isaanii sagalee isaanii ittiin hawaasa isaanii bira ga'atan yaada hawaasa isaaniis ittiin fudhatan dursanii banachuun hojii hangafa waan ta'eef. Kanas ta'e sana miidiyichi OPDO har'as to'annoo TPLF jalaa ba'uu hin dandeenye. Irra guddaan hogganoonni achi keessa jiran dabballoota dandeettii hin qabnee fi dhalootaanis Oromoo hin taanedha. Sagantaa odeeffannoon haaraa ta'e uummata biraan ga'u yookaan uummanni yaadasaa ittiin ibsatu yookaan kanneen dandeettii qaban ittiin hojjetan tahuu hin dandeenye. Kanaafuu
sagantaa hawwataa ta'e daqiiqaa tokkoof illee dhiheessuu hin dandeenye. Kanaafuu gaazexeessitoota sabboontota ta'an ari'uu fi artistoonnis ta'e eenyuyyuu mallattoo Oromoo kan ta'e Odaa uffatee akka kaameraa fuula dura hin dhaabbanne seera biyya ajaa'ibsiisee baafate. Abdii haphii hawaasni Oromoo dhaabbata raadiyoonaa fi televizyiinii Oromiyaa irraa qabus achumatti du'ee awwaalame. Wayyaanonni maaliif afaan Oromootiin miidiyaa fi odeeffannoon akka hin babal'anne godhu inni jedhu eenyuufuu ifa galaadha. Isaan waan tokko beeku. Sabni tokko odeeffannoo gahaa qabaannaan yaada wal dabarfannaan yaada irratti waliigala tokko qabatee tokkoomee jabaata. Kun taanaan ammoo isaan ni buqqa'u. Kanaaf saba Oromoo odeeffannoo irraa laganii akka looniitti oofanii bara baraan bituu barbaadu. Kanneen ejjennoo isaanii kana cabsee tarkaanfate adamsanii dhabamsiisu. Sababa uggura afaan Oromoo irra jiruun kan ka'e hawaasa Oromoo odeeffata dhabetti aanee kan miidhame namoota hojiin isaanii kallattiin afaan Oromoo wajjin wal qabatedha. Akkuma beekamu karaalee odeeffannoon ittiin darbuuf mijaa'aa ta'e keessaa inni hunda daranii aartiidha. Aartiin waan hundumaa daran lubbuu namaatti aanti. Sababiinsaa aartiin tokko kan jaallatamu dhugaa yookaan haqa lafa jiru irratti waan xiyyeeffatee fi bu'urfameefidha. Dhugaa daran immoo uumamaan ilma namaatti kan lubbuu isaatti aanu hin jiru. Kanaaf aartiitiin dhugaa qabatamaa tokko yeroo hawaasaaf dabarsan hawaasni sun saffisaan simata. Artistoonni Oromoos durii fi har'a jidduu dhimma siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Oromoo lallabaa iyyanii iyya dabarsaa turaniiru. Artistoonni Oromoo sagalee ummata isaanii ta'anii amanamummaan dhaabbachuu isaanii hojiin mirkaneessaniiru. Gatii gurguddaa isaan baasaa as gahanis waan hundi keenyuu quba qabnudha. Har'as wareegama gurguddaa baasaa jiru. Qabsoo Oromoo fi artistoota Oromoo addaan baasanii ilaaluun hin danda'amu. Diinnis kana waan beekuuf ganamumarraa jalqabee aggaammii diinummaasaa cimsee kan irratti fudhachaa ture artistoota Oromoo fi aartii Oromoo irrattidha. Haa ta'u malee artistoonni Oromoo yeroo isaan itti diinaaf jilbeeffatanis ta'e diinatti araaraman seenaa keessatti hin argamne. Har'as sagalee ummata isaanii dhageessisuun falmaa hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii qabsootti xichaniiru. Qeerroon bilisummaa kabajaa fi dinqisiifannaa artistoota Oromoof qabu onneerraa ibsuu barbaada. Yeroo har'aa sababoota olitti tarreeffaman kanarraa ka'ee uggurri cimaa diinaan karoorfame hojjetamaa jirurraa ka'uun artistoonni Oromoo gonkuma socho'uu sadarkaa hin dandeenye irratti akka argaman qeerroon bilisummaa ni hubata. Artistoonni Oromoo istuudiyoo keessatti bilisa ta'anii hojjetan kan mataa isaanii hin qaban. Manneen muuziqaa afaan Oromoo biyya keessa jiran hundi cufamaniiru. Daldaltoonni fi promooteroonni gabaa keessaa bahaniiru. Miidiyaaleen dhuunfaa hojii isaanii leellisan tokkollee hin jiran. Qaamni mootummaa kanneen akka aadaa fi turizimiin ofiifuu garboota ijaa fi harki isaanii hidhamee afaan isaanii ukkaamameeru wajjin wal qixa waan ta'eef isaanirraa waa eeguun titicharraa damma eeguudha. Hinumaatu riqicha gabrummaa hawaasatti tarkaanfachiisufaa yoo ta'an malee dhaabbata qooda dhaabbateef beekullee miti. Silaa biyya keessarra darbee addunyaarratti kan saba leellisuu qabu gaafatamummaa yookaan moggaasa maqaa kan qaban isaan ture. Abbootiin qabeenyaa Oromoo yoo aartii irratti bobba'an siyaasaa wajjin walitti hidhamee waan ilaalamuuf aggaammii diinaa sodaaf qooda irraa hin fudhatani. Abbootiin qabeenyaa halagaa immoo sangaa abbaan gaafa cabsee ormi ija balleessaa akkuma jedhan diina cinaa dhaabbatanii mala ittiin afaan isaanii qofa ittiin leellisanii hawaasa keenya irratti fe'an barbaacha itti xichanii hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf hojiilee aartii afaan Oromoo ispoonsera gochuu ugguruun, hojiilee afaan habashootaa qofa ispoonser gochuun, aartii isaanii fi aartistoota isaanii guddisuun artistoota Oromoo ergaraa akka jiran qeerroon dhiheenyatti hordofaa jira. Dhimma kana ilaalchisees hawaasni Oromoo waliigalee
tarkaanfii fudhachuu akka qabu qeerroon ni amana. Akka jaarmiyaa qorannoo qeerrootti jidduu kana hawaasni Oromoo biyya keessaa fi ala jiru karaa garagaraa dhimma aartistootaa fi aartii Oromoo irratti marii gurguddaa gaggeessaa jiru. Qeerroon hawaasa Oromoo qabsoo hawaasa tokkoo keessatti shoora aartiin taphachuu danda'u hubatee fala soqaa jiru kana akka jabaa dinqisiifata. Hawaasni Oromoo hundi biyya keessaa fi ala jiru wal quba qabaachuun dhaabbata yookaan kaampaaniilee biyya keessaa kamuu kanneen guddina aartii Oromoo cinaa hin dhaabbanne qorannoon addaan baafannee wal quba qabaachisuun akkuma bara darbe warshaa biiraa Baddallee irratti fudhanne gochuun kaampaaniilee akkasii irratti uggura kaa'uun dirqisiisuun akka danda'amu ni amanna. Dhimmi kun wareegama xiqqaatiin Oromiyaa walaboomsuufis haalli itti hojiirra oolu itti adeemamaa jira. Keessaafuu hawaasni Oromoo marti wal akeekkachuun tokkummaan akka socho'u qeerroon ni dhaama. Haaluma wal fakkaatuun uggura irraa bituu fi itti gurguruu qofa otoo hin taane Oromiyaa irratti mirga dalagachuu hanga dhorkachuu itti adeemuu ni dandeenya. Artistoonni Oromoos kana quba qabaachuun rakkoo yeroof isin mudachaa jiruuf akka harka hin laanne qeerroon isin jajjabeessuu barbaada. Waan isin irra ga'aa jiru marasi isin boodaan dhiheenyatti hordofaa jiraachuu keenya mirkaneessina. Yoomillee taanaan aartiin Oromoo qabsoo qaama fincila diddaa gabrummaa ta'ee itti fufa. Saba tokko bilisoomsuuf dura afaan isaa bilisoomsuun waajiba. Odeeffannoo aartii fi aadaan dagaagee yoo warraaqsi aadaa ka'e hamilee fi sabboonummaan ummataas ni dabala. Hawaasni sabboonummaa qabu immoo mirga isaa gonkuma hin tuqsiisu. Dhaabbileen Oromoo hundi beektonnii fi abbootiin qabeenyaa Oromoo aartistoota keenya cinaa dhaabbattanii afaan Oromoo biyyattii kana keessatti bakka isaaf malu akka qabatu gochuu keessatti qooda gama keessanii akka bahattan waamicha keenya isiniif dabarsina. Afaan Oromoo garba guddaadha. Haroo xiqqootiin liqinfamuu hin qabu. Sabni tokko gaafa afaan isaa gadi aane innis gadi aana. Kuni sirriitti beekamuu qaba. Olaantummaan afaanii fi sabaa wal cinaa adeemti. Qeerroo bilisummaa 321 bara 2014. Amaaronni Abishee Garbaan malkaa seexanaa isa laga mormor ceesisanii Goojjam keessaa kaaba gammoojjii Agulee gaara Jabbaliif maxaraattiidhaan Abisheen tooftaa goyomsaa shiraa fi haxxummaan kiyyeeffamuu saattaaree gaabbiin wawwaatee qubarkasaa ofirraa nyaate yookaan alanfatee kute. Gammoojjii keessatti halkaniif guyyaa bishaaniif midhaan malee akka qotiyyoo waliin harqoota keessatti hidhameen badadaa turuun qaamni isaa irratee simboo fi suuraan isaa badadee bifti isaa shoollibee fuulli isaa fokkisee Goojjam ga'e. Mootummootiin gurguddoon kanneen sirna mootummaa dhaalaa dursa Oromiyaa dhihaatii sirna bulchiinsaa daran wal ta'aa fi tasgabbaa uuman mootummootiin Leeqaa Naqamtee fi Shanan Gibee mormii waraana alaa harka laatan. Haa ta'uutii mootiin Shanan Gibee keessaa kanneen akka Abbaa Joobir lammaffaa mormii waan dhageessisaniif ajjeefamuun isaanii ni himama. Kiyyeeffamuun Abishee dhabama mootummaa Oromoo fi seera Oromoo qaqqabsiise. Carraan hiree ofii murteeffachuu harka hambaatti kufte. Hundeen sirnaaf seera gadaa toobni saaqaa fi sacciin dhalataan ganamaa guuboo fi gujjiin iddootii buqqa'ee sirnaaf seera bittaaf bitama garboomsaa fi mankaraarsaan bakka buufame. Kunis karaa biraan eegala sirna bittaa habashootaa yookiin sirna gabrummaati. Abishee gaara Jabaliif maxaraatti hidhamee dararaa fi raawwii diinummaa irratti geggeeffameen turtii jiru ulfaataa yeroo muraasa booda lubbuunsaa dhabame. Akkaataa du'a isaa ilaalchisee yaada lamatu mul'ata. Tokkoffaan Amaaronni boolla qotanii fayyaasaa mormaa gad awwaalanii mataasaa soogiddatti firfirsanii fardoo fi gaangolii akka qorqan taasisuu himama. Yaanni kun hawaasa biratti kan bal'inaan himamuu fi
hayyoon irratti walii galan ta'ee abbootiin ragaas yaada kana gochasuu kanneessaa fi cubbuu hammaataa Oromoo irratti raawwatan quuqaman himan keessaa isa guddaadha. Amaarotiin gochi isaanii kun akka irratti hin beekamneef jecha Abiishee dhukkuba Gifraatii yookaan smallpox du'etti fakkeessuun himaa turuweeru. Kun ragaa isa lammaffaati. Booda garuu Bataskaana Amaanu'eel isa Goojjamitti argamu keessatti awwaalame. Walkaachisoo fulfaccisoo guyyaa duula dirree kokor bara 1877 booda Amaaronni naannicha to'annaa humna waraana isaanii jala galchan. Horroo keessaa lafa ol ka'aa tarsiimoo waraanaaf mijataa ta'e magaalaa Shaambuurraa gara dhihaatti tulluu Cabraarraa qubatan. Bakka kanarraa ka'uun naannoo Gibeetti jiru to'atan. Hamma bara 1882tti Horroof Guduruu keessa kan qubatanii fi bulchan loltoota waraanaati. Akkuma Amaaronni weeraratti fufan Oromoonni sirna cunqursaa fi garbummaa bittaa halagaa maqsuuf qabsoo faccisoo bal'aa labooban. Jabana olaantummaa bulchiinsa Amaarotaa yookaan Goojjamootaa waggaa 1877 hanga 1882 diddaa fi faccisa gabrummaa bal'aan geggeeffame. Qabsoon faccee bittaa gabrummaa kaayyoo bu'uura yeroo dheeraa guuboo mootummaa Oromoo dandamachiisuuf geggeeffamedha. Miirri ofiin of bulchuu jabana sirna gadaas ta'e mootummaa dhaalaa keessa tureen bittaa halagaa ba'aa garbummaa fi bulchiinsa badaa baachuun isaanitti halagoome. Dararama Goojjamoonni geessisan qabsoo faccisaa daran akka dagaaguuf olaantummaan bulchiinsa Amaarotaa waggaa 5 bara 1877 hanga 1882tti hundee akka dhabu godheera. Qabsoon faccisaa bifa lamaan karaa waraanaa fi nagaan geggeeffame. Kunis gam tokkoon orra duula dirree kokor booda kallattumaan guca qabsoo faccisaa qabsiisaniin yommuu ta'an, kaan warra dura Amaarotaaf amanamtoota takkaachuun booda garuu gochaa dhangagga'aa fi ammeenya jibbanii gaabbiin gara faccee waraanaatti seenanidha. Qabsoo faccisaa bifa biraan karaa nagaa abbootiin humna weerartuu Amaaraa waliin hariiroo qaban mariin furmaata akka argamsiisutti kan amanan ture. Kunis tattaaffii abbootii otoo Abiisheen lubbuun jiruu hidhaa keessaa hiiksisuuf godhanii fi erga duuti isaa barame boodas reeffa isaa deebisuuf yaalii godhamaa ture ofitti hammata. Qabsoon kun hanga bara 1950tti itti fufee mul'achaa tureera. Egaa dhaggeeffattoota keenya seenaan Abiishee Garbaa malleen xumuramiin jira. Sagantaa taanutti kutaa 7ffaatiin walitti deebinaa. Horaa bulaa. Gaaddisni Oromoo abaan tokkoomee tokkummaan labsate diina burkuteessuuf mudhiisaa hidhate ka'ii waliin lolla lolla injifannoon galla ka'ii loli lolla sineega abaa lola beeka lolla sineega kerotu lola beeka lolla sineega obotu lola beeka lolla sineega kerotu lola beeka agamsitte gojee dhufte jolleen keenya kan sarbaa bottu jisineega abaa lola beeka lolla sineega obotu lola beeka agamsitte gojee arbina seenini adi keroo deese bagamma seenini sineega kerotu lola beeka lola sineega abaa lola beeka lola sineega obotu lola beeka Potee bulaan ka'ii keroo dabbir maddu Oromiyaa harmee walaa babaabaddu sineega obotu lola beeka lola sineega obotu lola beeka lola sineega kerotu lola beeka kufan kufuu malee lafan qabatanii du'an du'uu malee laman dhalatanii sineega abaa lola beeka lola sineega abaa lola beeka lola sineega abaa lola beeka lola sineega abaa lola beeka obogon Oromoo irbuu harkaa qabaa akeeka goototaa hanga bilisummaa mirga saffalmataa sineega obotu lola beeka lola sineega obotu lola beeka lola sineega qabsaawwan lola beeka lola sineega qabsatu lola beeka lola sineega sabboonaan lola beeka lola sineega sabboontu lola beeka lola sineega gootatu lola beeka lola sineega Oromoo lola
sabona lola beek sabontu lola beek sabona lola beek oromo lola beek wobo. Qophiin keenya irraa kanumaan raawwata. Waan nu dhaggeeffattaniif galatni keenya guddaadha. Qophii itti aanutti hanga wal agarru nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.